برهدنون كينيا نبي محمد إساني تدجون بكم زبرباتي ilmaan lafa guutuun qofti maal fayyade yoo wallaalatafne shirrinuu gammadde addunyaan barattee barnoota argaa qabdi irra caalaan duniyaan jiraachuuf taabdi kan maal quba qabdi barattus jaahila arganne ergamaa jaala keenya garuu beekumsi har'aa bor fayyadde kan gabroota rabee yoomu bu'aa qabdi beekumsa gamlachuu barsiifachuun farde ilmaan barsiifachuun taabii hedduu qabdi barnootatti yoo tartuun dadhabdi rabbitu gargaara jabeeffadhu abdi boruu asiif gammaddi faayidaa salaalaan arganne ergamaa jaala عمري درقكما وانباي بربا ستي ملي واني مدو ايغا خيوه نبددو سم ملي وهوني مدو ايغا خيوه نبددو نكرما تجرو دنيا ناتم سينا جيسي فدو نكرما تجرو دنيا حماسا نجيسي فدو كرا سالي وتنكيتي فلدنا فيس فلدو كرا سالي وتنسني فلدنا فيس فلدو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشنقري بقى فتاجرة بيشواتنا يقلوا في تعافيس نقطنا وشنقري نقطنا أما قا وشنقري بقى فتاجرة قطتو في بوجأتو وانجان نمني بيسرتي قطتي بوجأتي حقاي بوجأتي حابة بوجأتي oomishatee galfatee nyaatee rabbii isaa galatoonfatee biyya sarratti jiraachuu waan jedhan san gaa oomishachaa jirra qotachaa bocachaa galfachaa oomishachaa waan jiru jechuudha akkasi gaa osongoree buqqaafataa jirra ganamaanii نمو بكجير تنرى قطعنا بوجاتنا isinin jenna kuniga amma oyruuteenya osongoree alhamdulillah rabbiin nu ga'ee buqqaafachaa jirra xaafii hanga tokko haamne hanga tokko immoo ganaa haamna oyruu garii haamnee jirra garii immoo ganaa haamna rabbiga warra nyaatu nu haa godhu isin hundinuu karaan banaadha inshallah badala namni biyya namaa kajeelu bakka namni biyya ofii dhiisee olii gad deemu rakkoo meeqaaf saaxilamu san dhiisanii biyya ofirratti qotatanii bocatanii tiifatanii jiraachuun ni tahaa jechuu namuu beekee irratti hojjetu akka qabu jechuudha. Nagayaatti gaa inshallah. asal Malaysia ini bayi gua makan negara yang akan boleh sih ya afi baru duit ini kita ya ini mana betul kan dengan sanu bah ya afi aran dulu ada ribut dulu awal awal ini والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام كم جرت نجا فيادا أرجع أويرو جرا وشنقرة بوكي فتا جرا
dalagatanii jiraatuun shari'aa islaamaa keessatti bakka guddaa qaba. Diinii wajji adda baafamee ilaalamu gaafa ijoollummaa amata 14 irraa eegallee umrii amata 14 irraa dalagachaa turre. Qotuu beeynaa, bocuu beeynaa, haramuu beeynaa, hagaay beeynaa, oomishuu beeynaa. Wanni gabareen dalagu takkallee nuti jalatti haftu hin jirtu. Har'a immoo shongoree bukkisaa jirra. Shongoree babbareedduu eega shawaa kana gallee haafis ni qotannee haafis haammachaa jirra. Haamnes ni shubatu. Hamuudha. Foonni doohaa akkamitti boga mana beekoo tu'an. Akkasitti haramachaa bocachaa jiraachuu beekna. Eega shawaa kana gallee haafis abadan har'a booda biddeenan billu jennee barana eeggaddaa qotanne baranallee jirtiidha ammatti barana hedduu qonnee namni biddeena nyaatuu fedhu. Kufuuf ni danda'a. Akkanatti gaa namni biyya sarratti qotatee bocatee jiraachuu akka danda'u haalli amma itti dalaynu kun haaluma gaafa nan ijoollee itti dalagaa turre wanni jijjiirame hin jiru. Wanni muuxatellee qonnarrallee wanni muuxate takkallee nu jirtu. Gaafa nan umriin kiyya ijoollee amata 15 illee akkanuma dalagaa turre. Wanni haarawni qonnarraa jijjiirame hin jirtu. Silaa jijjiiramuun bareedaa ture. Kanaafuu gaa wanni ijoollee teenyaaf dargaggeessaaf dhaamsa godhu ooyiruu teessan irratti dalaydanii jiraachuu ni dandeessanii. Oromiyaan tuni biyya bal'oodha. Shongoreen amma nuti buqqifnu tuni kiiloon isiidhaa yoo xiqqaate 400 irraa ilaa 500 jechuu maallaqallee yoo fedhan kiiloon takka jechuu. Dubbiin amma ni jajjabaatte akkasitti dalagadhaa biyya irratti nyaadhaa umrii teessan karaa irratti hin fixinaa. Ani kuni dhaamsuma isinii dabarsuu barbaada malee dirqamaami. Dhaamsa shongoree kana bifa kanatti oomishatanii waa hunda jiraachuu ni dandeessanii. Shari'aadha dalagachuun shari'aadha. Namni waa hojjetu qaba. Hojjetee nyaatuu qaba. Nama hojjetee nyaatuu fedhurraa yaanillee beeku. Baraarii ta'eetiin darasummaa olii gad deemuun ooyiruu na dhoorkite malee ooyiruu akka gaariitti hin beekamu walaa laaltee gartaagaa. Kanaafuu inshaallah akkanatti shongoree oomishachaa jirra. Xaafillee garii haammanne garii immoo ganaa haamnaa dalagatanii jiraatu waan jedhan jechuudha. Kanaafuu ijoollee keenya wanni dargaggeessaaf umrii hararratti hin fixinaa. Umrii Yamanitti hin fixinaa. Umrii Misratti hin fixinaa. Umrii Keeniyaatti hin fixinaa. Biyyi namaa sanis namumaatuu dalagee biyya godhee biyya teenya bareedduu sanarratti dalaganii jiraachuun ni danda'ama. Badala dhagaa Yaman san keessaa namni kuulii dalagee dhagaa Yaman san waqaruuf dachii bareedduu tana. Dachii bareedduu kana jirtu tana kanarratti dalagatuu qaba. Laala shongoree waan isin fakkaatu laala shongoree tana laala inshaallah. Kanaafuu kanarratti mee xiyyeeffadhaa. Dhiifamallee naa godhaa. Namni deemsa bare hoon nama faallaa sanii itti dubbatu fedhu nin beeka. Feetan isin amma karaan kunillee akkin amma anjuu isin gammachiisu nin beeka. Haa ta'ullee hadaraa biyya dhiiftanii yaa'urraa amaddii damsoddoom namni amma Yaman taa'e amaddii damsoddoom hawaan takka harka isaan jirre irra wayyamoo nama ooyiruu sarratti dalagataa guddataa deemu magaalaa xiqqoo biyya satti dalagatee guddachaa deemutu irra wayyaadha. Ana isinumaaf hin dhiisa isinumti ilaalaa.
dalagatanii jiraachuun ni dandahama. Suudittis namni re'uma tiisaa gaala tiisaa ooyiruu suudii dalaga akka takkaa biyya ofitti hin dalaginitti ooyiruu suudii dalayna achittis badala ooyiruu namaa dalaynu yoo teenya dalayin maal qabaa teenya irratti dalayne yoo nyaan eega ooyiruu dalaguun hin oolin maal qaba waan juu bareechanii ilaaluun bareedaadha insha Allah akkasitti amma laafun guuzni oshongoree bukkisu hedduu achi deemee garsiise guuzawu way ana qofaa namni bukkisaa jiru ganamee jedhaniini نور وفي اتكن ارجع ربي قرآناني هند جالا ارجع ما هاكر الزمان